an Tuujubee Horaati. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxiif aanaa Ollaa sanaa lammiiwwan dhalootaan Oromoo ta'an humnoota mootummaan hidhamaaf qeerraa buqqa'aa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Gara booda bal'inaan itti deebina. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisullee gara booda dhiyaata. Qophii keenya har'aa keessatti oduuwwan addunyaa dhiyaataniif gara jaallaneettan sin dabarsa. Attam oltan hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kunoo. Itoophiyaa keessatti manneen kuusaalee nyaata uummanni miliyoona hedduun barbaaduun garuu akka isaan uummatan dhaqqabne ittifamaniin guutamee jira jechuudhaan bulchituun USAID Samantha Power dubbatanii jiru. Gargaarsa xiqqoo gamasitti erguun fooyyeen akka jiru dubbatanii garuu akka hedduminaan seenee yeroon nutti darbe itti guuttannu barbaannaa jedhan. Namoota beela'an ijoollee nyaata dhabuun ergaraman nyaachisuuf karaatti dhaqqabantu humnootiin mootummaa dhorkee jedhan. Torbanitti konkolaataan fe'umsaa 500 akka seenu feena kunis bulchiisa naannoo Tigraay, Afaarii fi Amaaraa fi jedhaniiru. Baatii dhufu namoonni haala beela fakkaatu keessa seenuuf jiran akka jiran kunis gargaarsi dhaqqabu taanaa yoo ta'ee jedhaniiru. Aangawoota Itoophiyaa akka gaafannu gargaarsi xiqqoo seenaa jirtu hedduminaan gamas dhaqqabu barbaannaa jechuudhaan Samantha Power dubbatanii jiran. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hidhaa gaggeeffamaa jiruun gaazexeessota irratti qiyyaafatamuun kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Dubbii himaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Price dhukaasa dhaabiinsi itti fufuusaaf galateeffatanii gara wal waraansaan bututte biyyattii gama kaabaatti gargaarsa dhala namaa gama geessisuun fooyyeen akka jiru ibsuun walabummaan pireesii eegsisuun immoo karaa hundaa eegamuu qaba jedhan. Walabummaan yaada ofii ibsachuuf carraa jiru dhiphachuun walabummaan miidiyaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen akka yaaddoo qabna jedhanii kunis dararuu hidhaa gaazexeessota dabalate hojii ogummaa miidiyaa fi rogeeyyii dabalataa jedhan Price. Mootummaan Itoophiyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo seeraan buluu kabachiisuun namoota hidhaa keessa jiraniifis eegumsi seeraa akka taasifamuuf jabeessinee gaafannaa jedhaniiru. Barruun Taayim jedhamu muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed namoota 100 kanneen dhiibbaa geessisan jechuun bara 2022 tarreesse keessa tokko taasisee jira. Akka tarree kana keessa seenan kan ta'e hoogganaa Dr. Abiy jalatti biyyattii keessatti wal waraansi gaggeeffamuusaan akkasumas waraanni isaanii jumlaan nama ajjeesuuf humnaan gudeeddii fi duguuggaa sanyiin himatamuusaa ta'uun ibsee jira. Waajjirri muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun pireesii kata'an Bileene Siyyum kana mormuudhaan barruu Taayimiif iimeelii erganii raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaqqabeen barruun kun beekaa maqaa muummicha ministeeraa xureessuuf tarree maqaa namoota 100 kana keessa galchee jedhan. Barruun Taayim akka tarreessetti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyi isaanii Eertiraa waliin walitti bu'iinsa waggoota dheeraaf qabaataa turte furuu isaaniif bara 2019 badhaasa Noobel argachuu isaanii kutaa sana keessatti haala fooyya'e uumeera abdii jedhu kennee ka ture ta'us walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa akka ka'uuf waan facaasan qabu jedhee jira. Wal waraansi baatii 19 ture gama kaaniin dhalattoota Tigraay irratti gocha gara jabinaa gaggeeffameera jechuus ni dandeessisa jedha. Bileene Siyyum garuu bulchiinsa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti garee shororkeessaa jechuun waaman sanaan lubbuu namoota karaatti hafeef dubbi himaa ta'uun barruun kun dhaabbachuunsa ni gaddisiisaa jedhaniiru. Afrikaa keessatti
dargaggoonni hojii hin qabne heddummachuu fi dubartootaaf ilaalchi jiru hamaa ta'uun rakkoo hatattamaan deebii argachuu qabu jechuun durataan koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahamat dubbatanii jiru. Kanas ka jedhan har'a kabajamee kan oole guyyaa Afrikaa sababaa gochuu yoo ta'u haalli Yuukireen keessaa Afrikaafis madda rakkoo kabiraa ta'eera jedhan. Walitti bu'iinsi lafa fagootti gaggeeffamus Afrikaa miidhaa akka jiru dubbatan. Dargaggoonni Afrikaa kanneen har'a walgahii Pan African News jedhamu Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti hirmaatan hoogganoonni Afrikaa carraa hojii dhabuu dargaggoota Afrikaa keessaa rakkoonni fide irratti akka qiyyaafatan gaafatan. Guyyaan Afrikaa waggaan guyyaatti jaarmayaan tokkummaa Afrikaa jedhamutti hundeeffame caamsaa 25 bara 1963 yaadachuun kabajamaa jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa namoota gidduu kana hidhata siyaasaa qabaniif jecha hidhe akka gadhiisuuf jaarmayaa mormituu ka ta'e sochiin biyyoolessaa Amaaraa gaafatee jira. Namoota 4552 hidhuusaa kan beeksise bulchiisi naannoo Amaaraa kunis seera eegsisuuf akka ta'e ibsuun namoota seeraan ala meeshaa waraanaa daldalan saamiinsaa fi qabeenya namoota dhuunfaa barbadeessan ajjechaa raawwatanii fi hokkara kakaasan irratti fuulleffateera jedheera. Garuu jaarmayaan mormituu kun mootummaan bulchiisa naannoo miseensota mormituu fi namoota dhuunfaa kanneen mootummaa qeeqan irratti fuulleffatee jechuudhaan deemsa seeraa jiru akka kabajuu fi seeraan buluun akka kabajamu gaafatee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaw Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Hooggansi olaanaa adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana hidhaatii ba'aniiru jechuun abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Koloneel Gammachuun kaleessa mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataatti dhiyaatanii dhimmi isaanii ega ilaalamee booda haal duree tokko malee akka hiikamaniif manni murtii ajaja dabarsee ture ka jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa. Poolisiin kaleessa ajaja mana murtii raawwachuu diduun Koloneel Gammachuu mana hidhaa keessa bulchan jedhan har'a garuu hiikamuun maatii isaanitti dabalamuu dubbataniiru jechuudhaan Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaastee jirti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States kutaa kibba dhiyaa Texas keessatti hidhataan mana barumsaa sadarkaa duraa seenuun yoo xiqqaate ijoollee barattoota ta'an 19 fi ga'eessota 2 ajjeesee jira. Kunis seenaa ajjechaa mooraa mana barumsaa ka biyyattii keessatti gaggeeffame lubbuu nama hedduu galaafate keessaa tokko jedhamee jira. Hidhataan umriin 18 jalqaba akkoosaa qawween ega rukutee booda konkolaataa kaafatee mana barumsaa cabsee seenuudhaan haleellaa kana kan geessise yoo ta'u kunis kanneen nageenya eegsisaniin ituun ajjeefamin dura ture. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres ajjechaa gaggeeffame kanaan rifachuu fi gadduu isaanii dubbi himaan isaanii ibsanii jiru. Kanneen miidhaman kun ijoollee ta'uun isaanii immoo caalaa qalbii namaa cabsaa jedhan. Pireezidaantii United States Joe Biden kibxata kaleessaa imaltuu biyyootii alaa keessatti gaggeessaa turan irraa ega deebi'anii booda galgala haasawaa uummataaf dhageessaniin gadda isaanii maatii namoota ajjeefamaniif qaban ibsuun uummata walitti qabanii ajjeesuun maaliif Ameerikaa keessatti baratamaa ta'ee jechuun gaafatan. Kanaafis seeratumtoonni waa'ee qawwee irratti seera hiika qabu akka baasaniif gaafataniiru. Pireezidaan Biden daawwannaa biyyootii Eeshiyaa kaaba bahaa keessatti gaggeessan ega xumuranii sa'aatilee hanga tokko booda Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaa baalastik 3 kan ardiiwwan qaxxaamuru dabalatee gaggeessuu ishee Kooriyaan kibbaa beeksiftee jirti. Kooriyaan kaabaa yeroo Pireezidaan Biden kutaa sana daawwatan yookaan yeroo itti dhiyeenya qabu keessatti misaayila lafa dheeraa furguggisuu yookaan kan nikuleeraa yaaliif dhukaasuu malti jechuudha. Aangawoonni United States irra deddeebi'anii akeekkachiisaa turan. Garuu ega imaltuu isaanii xumuranii ba'anii sa'aatii 12 booda yaalii kana Kooriyaan kaabaa gaggeessite. Waraanni Kooriyaa kibbaa immoo deebii gama kaaniin kenneen shaakala jeettota waraanaa 30 kanneen F-15K jedhaman hirmaachise gaggeessuusaa beeksiseera. Kana malees Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa dhukaasa misaa'ilaa kan lafarraa yookaan dooniirraa waan irratti qiyyaafatame haleelu shaakaluu isaanii ibsamee jira.
raashaa waliin dubbachuuf fedhii akka qaban kan ibsan muummichi ministeeraa Ukraine Volodymyr Zelensky kunis pireezidaantii Puutiin waliin kallattiin kan gaggeeffamu ta'uu qabaa jedhan. Zelenskiin gama viidiyoon walgahii diinagdee kan addunyaa irratti kan kana dubbatan yoo ta'u yoo dhugumaan Puutiin dhugaa lafarra jiru ni hubata ta'e furmaata karaa dippiloomaasiin walitti bu'iinsa kana keessaa ba'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Kana malees raashaa waliin dubbachuuf tarkaanfiin dursee fudhatamuu qabu waraanni raashaa lafa weerara tuun jalqabiin dura tureetti deebi'uu qabaa jedhan Zelenskiin. Dr. Tedros Adhanom marsaa lammataa waggaa 5f daayirektara waliigalaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa ta'anii irra deebi'anii filatamuu isaanii dinqisiifatanii jiran. Kan kibxata kaleessaa isaan filatees biyyoota miseensota dhaabbata fayyaa kan tokkummaa mootummootaa walga'ii Siwiizerlaand keessatti gaggeesseen ture. Kaadhimamaa kabiraan Dr. Tedrosiin dorgomuuf dhiyaate kan hin turre yoo ta'u yeroon sunis weerarri vaayirasii koronaa hammaatee deebiin kennamaa yeroo ture sanatti. Dr. Tedros akka jedhanitti This pandemic has been very unprecedented and many lessons that we should learn and we are learning. But at the same time, we cannot just pause, learn and implement. Weerarri vaayirasii koronaa kan ammaan dura baratame hin turre waan hedduu baruu qabnutu jira. Akkasumas baraa jirra. Garuu kana duukaa buuna gidduutti addaan kutuu hin qabnu. Barataa hojiirra oolchuu qabna. Akkuma jenne hojii ijaarsaarra jirra. Dr. Tedros lammii Afrikaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa hoogganan kan jalqabaa ta'uuf ituu doktora waa'ee fayyaa hin ta'in hojjetaa akka jiran ta'uun ibsamee jira. Dr. Tedros deeggarsa biyya isaanii taate kan Itoophiyaa kan hin qabnee fi walwaraansaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen qeeqa gadhiyeessanii booda waa'ee hooggantummaa Dr. Tedros irratti Itoophiyaan gaaffii kaasuunsee ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxiif aanaa ollaa sanaa bulan keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan dhalataan Oromoo ta'an baatee eebilaa gara boodaar jalqabe humnoota mootummaatiin mana hidhaaf qe'ee ofiirraa buqqisamanii bakkawwan adda addaatti qubsiisamuu eegamaa jiru jedha jiraataan aanichaa keessaa kanneen VOA'n dubbise. Kanneen hidhamaniif ajjeesaman jechuun illee dubbatu. Angawaan aanichaa tokkommoo yeroo walitti qabamuun jiraattotaa kun taasifamutti humnoota hidhattoota nageenyaa booressan sakatta'uudhaafi jedhu namoo daandiitu dhiyeessa. Jiraattonni aanaa Dibaaxii sodaa nageenya isaaniif jechuun akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan humnoonni raayyaa biyyaa dhuma baatii eeblaa keessa yeroo ayyaana Faasikaa heddumminaan aanaa Dibaaxiitti bobba'an jedhu. Jiraataa aanaa Dibaaxii ganda Caancoo ta'uu isaanii kan nuuf himan namni tokko akkanatti nuuf ibsan. Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa Dibaaxii ganda Gaalessa Daldalaa galee maaziyaa gaafa bultii 16 faajigaa ture gaafa bultii 17 hin hiriiree aanaa Dibaaxii ganda Qorqaa jedhamu hin seenee aanaa Dibaaxii ganda Caancoo jedhamu sana hin seenee namoota hedduu hin qabee hin hidhee reebee gaafa bultii 18 maaziyaa jechaadha. Aanaa Dibaaxii ganda Caancoo isaarraa seenanii dhaqanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan nama sadii aanaa Dibaaxii naannoo Geeshee jedhamurraa akkuma kanaallee ajjeesanii aanaa Bulaan ganda Gongoo jedhamurra gaafa 18 dhufanii Gootii Fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo faajigaa nyaataa jiru irratti dhukaasa bananii bichaa tokko hin ajjeesanii mana namaa 10 olii dhuganii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu michaan talaa durbaa barnoota fittee eebbifamtee teessu rukutanii amma Baardaariin jirti rifeeriidhaanii yaalamaa jirti. Warqee giraama 10 fudhatanii qabeenya callaa 85 fudhatanii mana keessa. Micaa Faayisaa Taaddalee jedhamu abbaa ijoollee lamaa hin ajjeesanii birri 80 boorsaa isaa keessaa fudhatanii abbaa qaban sokkanii
Sarmuu jaldeessoo mana lamatti jalaa gubate birrii 16,000 achuma keessa ittiin gubate odaan manaa guutuu sun kan dureeraa sunis mana lamatti gubate kootii shitiirraati. Aanaa Dibaatii ganda Giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama ajjeesanii ittuma fufanii immoo achumarraan guyyaa baay'ee utuu hin turiin Aanaa Dibaatii ganda Caancoo jedhamu gootii taachi gimbii fi laayii gimbii jedhamu laayii geeshee taachi geeshee jedhamu Caancoo Gishgaaraa hunda ishee buqqisanii Aanaa Dibaatii ganda Gaalessaa magaalaa ishee irratti walitti sassaabanii qabeenyi namaa bakkee sanarratti hafe. Jiraattonni manneen isaanii keessaa humna raayyaa ittisaatiin guuraman jedhan eessatti akka walitti qabaman kan nuuf ibsan immoo jiraata Aanaa Dibaatii ganda Gaalessaati. Magaala Gaalessaa Qorqaadhaa fi Barbaritti kan namni walitti funaanamee inni kaan karaadhuma daandii konkolaataa akkasitti walitti qabamee jira. Inni fira qabu fira bira mana tokko keessa nama 20 nama 30 daa'ima 10 kan qabu jira. Namni tokko kana fuudhatee dhaqee namarra kan ciisaa jiru jira. Kan immoo sharaa buufatee fayyaa daandiirra akkasumatti jiru jira. Uummata qeerraa buqqisuun kun dhalattoota Oromoo qofarratti kan fuuleffate jedhu jiraattonni kun uummanni torbanneeniif manaaqee ofirraa buqqa'e horiif qabeenyaa isaallee dhabaa jiraa jedhu jiraataan ganda Caancoo. Uummanni gambiraan garuu kan buqqa'e hin jiru. Uummanni gosa Amaaraa ta'e gosa Sinaashaa kan ta'e kan buqqa'e hin jiru. Uummanni buqqa'e kun warri kana duraa 7 fixan 7 fixuu ga'an waa xiqqoo fudhadhaa baaqoo kan yarra guyyaa 2-3 nyaattan jedhu. Inni manatti hafe immoo in zarafamaa uummanni Gumzi jedhamu itti nammee qabeenya namaa horii namaa hin oofaa wadaa mana keessa jiru hin zarafaa dhangaa hin guurrata namni uummata Oromoo qofa isheen taate bakka tokko duwwaatti walitti sassaabamtee bakka tokko sanarra teessi achirraati deemsa daqiiqaa lamaaf gadi ba'ee kan argame hin rukkutama hin du'aallee fuudhaniillee akka namni hin awwaalleen ittifama. Kanaatu dararama guddaadha amma biyyattiirra gahee kan jiru. Eega ebla 24tii as miidhaa aga nuti isaan dubbisnetti dhaqqabe jedhanis akkanatti tarreessan jiraataan Aanaa Dibaatii ganda Caancoo kun. Yoo xiqqaate erga gaafa seenariitii lubbuun 25 kana keessatti darbeera manni gubate mana 57 ol kana keessatti qabeenyi daabaan dhangaan baatu mana gubate kana duukaarra gubate. Qabeenyi namni mana tokko keessaa qabu hundinuu keessaan bahiin gubate kanaaf rakkina guddaa kana keessa jira amma namni gimbii dhiisataa jiru hin jiru namni mana shaatumsiifataa jiru hin jiru ijoolleen booyuu buqqa'uurraa gara buqqa'uu diigamsarraa gara diigamuu gubachuurraa gara gubachuutti kan namni adeemaa jiru. Namoonni isaan hidhamaniif ajjeesaman jedhan garee mootummaan shaneettiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu hidhatas waliin qabdu jechuun akka ta'etti kan dubbatan jiraataan kun namoonni gammaa hidhaa jiran yoo xiqqaate 180 akka ta'an eeran. Aanaa Dibaatii ganda Gaalessa jedhamu mana barumsaa juuneeriitii fi mana poolistaatiyaatti yoo xiqqaate namoota 180 akkabaarii kan ta'an hidhamanii jiru. Gabaroonni naggaadonni magaalaa Gaalessaarra jiran Aanaa Dibaatii keessa aanaa bulan ganda Goongoo ba'ee ishin shaneedha ishin abaawoodha jechuudhaan namoota kana qabanii suuqii isaanii keessaa qabanii taatikaa biraa qabanii reetti tika biraa qabanii buna keessaa qabanii nama gabaa adeemu nama qotatu nama jiratu nama akkasiiti kan isaan qabanii hidhaa jiran. Himannaa jiraattonni dubbisne dhiyeessan kanaaf akka deebii kennan aangawoota aanichaaf deddeebisne bilbileeyyuu maayii irratti kan nuti argachuu dandeenye itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii aanichaa obbo Abbabee Gannatii qofa. Humni raayyaa ittisa biyyaa aanaa isaaniitti bobba'uunsaa dhugaa ta'uu kan dubbatan obbo Abbabeen hidhattoota shanee uummata rakkisaa jiran irratti opereeshinii yookaan immoo sakattaa geggeessuufi jedhan. Shaneen nama keessa uummata kana keessa kan inni uffisee jiraatu. Ijoollee biyyaatti baay'een isaanii keessaa yaa'amuu hin danda'amu. Naannoo kanarratti namni baay'ee buqqa'eera. Maqnaan isaanii namni baay'ee fudhatamee gara lagaatti dhaqee nama baay'eetu deema. Oromoon saqaayyama, Amaarri saqaayyama. Uummanni naannoo sana bahu rakkina baay'ee keessa jira. Maqnaati shanee. Shanee bichaatu hin ta'in Gumzis akkasuma uummata waan baay'ee rakkisu. Isaanis sakattuudhaaf waan barbaadame malee namoota balleessuun namoota dhiibbaa godhuun gara tokkotti sassaabamaa jechuun
Guyyaa muraasaaf guyyaa lama guyyaa sadii itti tokkotti qabamaatii opereeshinii hojjennee namoota isin keessa naannoo keessan eeguu danda'u silxanaa kanneen deebinee qawwee hidhachiifnee deebitanii naannoo keessan eeggattu haala godha. Opereeshinii hojjetaa jiru reediyoo keessan deebuu jedhamee hojjetamaa jira. Jiraattonni garii qe'ee isaaniitti deebi'anii jiru. Kaan immoo yeroo dhiyootti deebisamuu jedhu Obbo Abbabee Gannatii hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa Dibaaxii. Ta'us garuu waa'ee namoonni hidhamuuf ajjeesamuu akkasumas manneen gubachuu ka jiraattonni mataniif deebii kennuurraa of qusatan. Dhimmoota akkanaa irratti ka deebii kennuu danda'u humna raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii gaggeessaa jiru jedhan. Saguu gateef maadaamaa akkuma isin jedhu warra wataaddarratti qulqulleeffattee horii maaliif akka ta'e isatti akkatti inni akkasii kan adeemee isaan kan hojjetu waan ta'eef qulqulleeffattee horii. Himannaa kanarratti deebii mootummaa daran argachuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaa kanneen akka ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa fi ittaanaa isaanii akkasumas waajjira poolisii federaalaa fi aangawoota naannoo Beenishaangul Gumuz kanneen akka itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf itti gaafatamaa biiroo koominikeeshiniitti guyyoota 5 dabraniif deddeebisnee bilbileeyyuu ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffatoota keenyaa yoo deebii arganneef sagantaa keenya fuulduraa keessatti dhiyeessina. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muuziyeemii Kolooraadoo Advenchar Ruum Salfii Muuziyeem jedhamu keessaa aartii jiraniif viidiyoo fi suuraa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansamu halluu adda addaan keessa faayamee argama. Daawwattoota muuziyeemichaatiin kan qophaa'ee jechuudha. Sutliinaa Piriistiniskaatu gabaasee kunoo. Asitti kutaa daraaraa keessatti suuraa ka'uu, shubbisa taphachuu akka moonaalisaatti sitti dhagahamu soofaa Friends yookaan michoota jedhamuun beekamurra taa'uu akka nama televiziyoonarraa oduu dabarsuu ta'utti sitti dhagahamuuf Littleton Colorado oduu ammee jiru akka nama dhiyeessuu yookaan muuziqaa Sweet Home Alabama jedhu taphachuu dandeessa. Muuziyeemii Salfii Adventure Room jedhamu kun viidiyoo feesbuukii, tiktookii fi yuutuubii dabalatee miidiyaa hawaasaaf bakka itti of waraaban 12 ol qaba. Abbaa qabeenyaa waliinii ka ta'an Luusii Zaales hunduu bashannanaaf akka ta'e dubbatu. We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies and fairy tales. Wantoota qoosaaf seenaa fiilmiiwwan jaallannu akkasumas oduu durii jaallannurraa walitti makuu barbaanne kan akka kutaa Friends yookaan hiriyoota jedhamuufa kutaa akkaataa warreen dhiyaatiin hojjetame qabna. Yaada kana Kolooraadoo irraa arganne jedhan. Bilbila ofiin fayyadamuu yookaan ogeessa suuraa muuziyeemii qacartee suuraa gosa adda addaa ka'uuf gargaarsa argachuu dandeessa. Daawwataan kun maatii isaanii waliin bakka kana dhufan. The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer, but of course you can.